Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bakkaaf qira jirteetti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kam jirtu qulqulloota saba Waaqayyoo gargaarsa Waaqayyoo irraan kan ka'e bara guyyaa dabarsine hundumaa keessatti Waaqayyo nu gargaaree yeroo kana nuuf laateera. Yeroo Waaqayyo nuuf laate kanatti fayyadamuudhaan sagalee Waaqayyoo wajjin akka ilaalluuf karoora eenyullee kan hin taane Waaqayyo karoorsee baroota darban ji'a tokko lama dura waggoota darban keessaa akkasitti wal arginannee yaadne ta'a. Garuu karoora Waaqayyo waan ta'eef, yaada Waaqayyo waan ta'eef, Waaqayyo guyyaa kana nuuf laatee dabalataan guyyaa kana keessatti immoo yeroo akka kanaa sanuuf laateef maqaan isaa ulfaatu. Daawit gaafa haasa'u akkeedha. Obdii koo keessa oolurraa yookaan mana koo keessa oolurraa obdii mana kee keessa guyyaa tokko ooluu naaf wayyaadha. Obdii koo keessa yookaan mana koo keessa guyyaa 1,000 oolurraa obdii kee keessa guyyaa tokko ooluu naaf wayyaadha. Guyyaa 1,000 obdii isaa keessa yookaan mana isaa keessa oolurraa guyyaa tokko mana Waaqayyo keessa ooluu filata. Dubbiin baay'ee dubbii cimaadha. Itti yaaddanii yoo ilaaltan. Maaliifi Daawit eessa jiraata? Eessa manni isaa yoo ta'an masaraa mootummaa keessa. Maaliif ofii isaa mootii waan ta'eef mana mootummaati. Lakkaa mana mootummaa keessa waggaa 1,000 jiraachuurra, mana mootummaa keessa guyyaa 1,000 jiraachuurra, mana mootummaa keessa yeroo hedduu jiraachuurra guyyaa tokko obdii mana Waaqayyoo keessa ooluun akka caalu. Garaagarummaan mana Waaqayyoo keef mana mootii keellee guddaa amma kana akka ta'e Daawit bareechee lafa nuuf kaa'eera. Maqaan Waaqayyoo kan galateeffameef kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf mana mootummaa keessa oolurra nyaata gaarii nyaadhee waan adda addaa godhee iddoo gaarii jedhamu namoonni baay'een iddoo isaan hawwan. Baay'ee kan isin biyya lafaa kanarraa iddoon hawwamu. Namni mootii ta'e baay'ee hawwama. Mana mootummaa kee mootummaadhaaf baay'een namaa kan inni dhiiga dhangalaasu, kan inni walii isaa wal godhu, wal mimmiidhu, miidhamattis dabarsee ollaatu isa nama barbaachaafidha. Garuu isa namni barbaachaaf dhama'u kana, isa namni gatii gurguddaatti baasee hawwu kana achi keessa guyyaa 1,000 oolurra obdii mana kee guyyaa tokko ooluun nu caalaadha. Kanaafiyyuu yeroo dabarsine keessaa baroota dabarsine keessatti guyyoota nuyi dabarsine hundumtuu amma guyyaa tokko isheen mana Waaqayyoo kee oollee nuuf hin ga'u. Yeroo baay'ee bakkeetti dabarsinee waan nu boqochiisu baay'een jiraachuu danda'a. Wanti garaa nu ciibsu, wanta garaa nu godhu baay'een jiraachuu danda'a. Garuu amma mana Waaqayyoo kee nuyi oollu kan nu gammachiisu tasumaan hin jiru, hin argamus. Kanaaf yeroo kana Waaqayyoo sagalee isaa akka dhageenyuuf akkasitti fuula Waaqayyoo duraa akka isarraa barannuuf, isarraa akka nyaannuuf sanuuf kenne Waaqayyoo eebbifamu. Yeroo tokko nama tokko akkas naan jedhe. Gaaffii tokkoon gaafatamee jedheeni gaaffiin kunis akkas kan jedhu tureedha. Mee bashannanuu hiikkaa jedhamu yookaan yoo maal taate boqotta kan jedhamutu na gaafatamedha. Yoo maal taate boqottaa. Amma namni tokko boqonnaa kan jedhamu yookaan bashannana kan jedhamu hiriyaa isaa wajjin yookaan maatii isaa wajjin yoo nama fuudhatee haadha manaa isaa fi ijoollee isaa wajjin hoteela guddaa yookaan hoteela beekamaa tokko dhaqee waan gaarii dhuga yoo miriindaa ta'e waan dhugaa ta'e jetee nyaata jetee walii wajjin taa'anii nyaatanii yoo dhugan akka wookiitti yookaan bashannanaatti fudhatu. Tokko warri jaalallee qaban immoo jaalallee isaanii wajjin karaarra gaafa adeeman gaafa godhan bakka bashannana yookaan hin boqotu. Kaan immoo fooqii bareedaa makee calluma dhaqee taa'e. Zimee dhima dhaqee taa'e boqonnaadha isaafi. Kaan immoo lafa magariisaatti achi ba'ee bakka magariisa qilleensa gaarii qabu makee calluma taa'e boqota. Siif garuu yeroo kamiidha naan jedhanii namni kun shufeerii ture. Baay'ee nama Waaqayyoodha shufeerii ta'e. Ani kana hundumaa nan boqochiisu hin jedhee. Kan na boqochiisu utuu hojii hojjedhu gaafuma naqee daqiiqaa muraasa haa ta'u Waaqayyoon kadhadhu keessi koo boqonnaa argata.
bashannanni koos boqonnaan koos isadha gaafa naqee beekama kudha illee taatu mana waaqayyoo keessa ol lixee kadhadhu yookaan ofii koonis ta'e namoota wajjin kadhadhu boqodha bashannanni koo kanannaan kitteetti kolfee namni sun naan jedhu. Baay'een namni wanta garaagaraatti kenna kan nu boqochiisu garuu nuun Kiristoos qofa dabbaloo tokko. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Egaan har'aa bifa barumsaatiin mata duree gabaabaa walii wajjin ilaallaa. Daqiiqama naaf kenname keessatti eeggadheen mata duree gabaabaa du'anii jiraachuu waan jettu bifa barsiisaatiin walii wajjin ilaallaa. Du'anii jiraachuu kan jedhu ilaalla. Mee waaqayyo akka nu barsiisuuf mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhannaa. Hiikaa qulqulluu dhugaasatii waaqayyo akka nuuf laatu akka nuuf hiiku kan nu gargaaruuf waaqayyoon kadhanna. Bara hundumaa kan jiraattu bara dabarsitee kophaa kee waaqa taate kan jiraattu. Eenyu tokkollee si mormuuf si morkachuu kan hin dandeenyetu waaqayyoodha. Maqaan kee waaqaaf lafarratti kan galateeffameef kan eebbifame haa ta'u. Jaalala keessa guddaa irraan kan kee yeroo kanaaf carraa kana nuuf laattee carraa beektonni gurguddoonni argachuu hin dandeenye ni warra wallaalotaaf kennite maqaan kee waaqaaf lafarratti kan eebbifame haa ta'u. Egaan yeroo kana immoo carraatti nuuf laattee itti fayyadamnee si kadhannaa maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya tokko keenya qalbii tokko keenya kottuu ati barsiisi. Barsiisaa dhugaan dubbii keedha. Barsiisaa dhugaan sagalee keedha. Barsiisaa dhugaan waaqayyo gooftaa machaasidha. Anis barsiisaa ijoollee kee bishaan kee midhaan kee eebbisaa ijoolleen kees narraa kan baratan hin ta'u jedhamee caafamee akkuma jiru kottuuti nu barsiisi. Maal gochuun akka nuuf ta'u sammuu keenya saaqee nu hubachiisi. Qalbiin keenya saaqamu macaafa hubattuuf laphee Liidiyaa abbaan hidhamee caafameera. Dubbii kee kana ta'anii kan dhaggeeffatan maqaa Yesuusiin. Sammuun isaanii qalbiin isaanii abadamu itti siqee sammuu isaaniis ibseef jedhamee caafameera akka isaan hubataniif sammuu isaanii ibseef inni sagaleen kee waaree kana booddee nurratti araatu maqaa Yesuus Kiristoosiin sammuun lubbuun nama taa'ee sagalee kee kana dhaggeeffatu hundumaa maqaa Yesuusiin abanamuuf galanni ulfinni siif haa ta'u. Sammuu banamaa, qalbii hubatu nuuf laadhu nu gargaari nu wajjin ta'i maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaan jedha. Du'anii jiraachuu mata duree irratti wal wajjin laalla. Sagalee waaqayyoo kee iddoo tokko dubbiseen jalqabaa. Xiimotewos isa lammaffaa boqonnaa 2:11-13 seeruun dubbisa. Xiimotewos lammaffaa boqonnaa 2:11 kaasee 13 seeru. Dubbichi amanamaadha. Innis Kiristoosii wajjin duuneerra yoo ta'e isaa wajjin immoo hin jiraanna. Obsaan yoo dandeenye isaa wajjin immoo ilmoona. Yoo nuyi isa ganne innis immoo nu ganuuf jira. Yoo nuyi amanamoo ta'uudhaa baanne inni ofiisaa garuu waan hin dandeenyeef inni akkuma amanamaa ta'etti in hafa in jedhaa. Ameen. Dubbichi maalidha? Dubbichi amanamaadha. Innis Kiristoosii wajjin duuneerra yoo ta'e isaa wajjin immoo in jiraannaadha. Fedhee itti fufa Phaawulos. Warra Phaawulos Xiimotewosiif gaafa xaafudha sagalee kana gaaf kan inni haasa'u. Du'anii jiraachuu mata dureen kuni jecha gurguddaa lamarraa walitti kan dhufedha. Du'uu fi jiraachuu. Du'aanii hin jiraatu. Jechoonni kun lamaanuuni walii isaanii fi faallaa opposite word kan jennudha jechuudha. Du'uu namni inni du'e jechuun jireenya kee haala ba'ee jechuudha. Akka maaliitti akka biyya lafaatti. Namni tokko hin jiraata, hin dhalataa, hin daa'iman guddataa, ergasii booddee hin du'a. Abaluu hin du'e kan jedhamu walumaa gala maal dhaabee jireenya dhaabee jechuudha. Bakka jireenya biyya lafaa kanarraa qabu maal godhe dhaabee jechuudha. Akka maaliitti akka biyya lafaatti. Kanaafiyyuu du'uu fi jiraachuu jecha waliif faallaa ta'edha. Abaluun du'e jechuun jireenya dhabee bakka walumaa gala seenaansaa kana booddee naasaamu, seenaansaa kana booddee dubbatamu, waa'eensaa kana booddee maal ta'e hafe seenaa ta'e hafe. Kana booddee waa'ee isaaf kan dubbatamu seenaadha malee jiraataa akkas godhe. Isa kanaan dura inni jiraate yoo dubbatame malee waa'een isaa maal ta'e waan biyya lafaarra jiru kana hundumaa irraa maal ta'edha bilisa ta'eera yookaan
birmaduu beera yookaan tasumatti gargar beera. Akka maali akka dhagaan gargar ba'u walitti deebi'ee qabachuu hin dandeenye hindu jechuun lammaffaata deebi'ee biyya lafaa irratti argamuu hin danda'u kan jedhudha. Jechoota waliin faallaa kanatuti gara macaafa qulqulluutti gaafa dhufnu egaa namni eegga du'e jiraachuu hin danda'u akka biyya lafaatti siin jedheera. Gara macaafa qulqulluutti kan dhufe gaafa dhufnu immoo namni jiraachuu fi du'uu qaba. Inni kan Kiristoosii wajjin adeemamu duuti kun addadha. Yoo maal taatan duutu jiraachuu hin barbaaddu yoo taatan du'uu qabdu. Jechoonni beektotaa tokko tokko baay'ee kan isin dhibu akkeedha. Jechoota beektotaa keessaa kan baay'ee nattis tolu. Namni mootummaa Waaqayyootti galuu hin barbaadu. Du'uu garuu hin barbaadu. Utuu du'uu hin barbaadin mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'amu. Utuu hin du'in. Du'a sagam duuma safoonii kan eegga duune gara mootummaa Waaqayyootti galla. Kiristaanotumtiyyuu warri egaa warri utuu isaan jiran yookaan biyya lafaa irra jiran gooftaa Yesuus dhufu immoo hin geeddaramu. Isaan akkuma kanatti qabanneeti. Haa ta'uyyuu malee du'an barbaaddaa yoo ta'an nama gaafattanii du'an barbaadu. Mootummaa Waaqayyootti galuu hin barbaaddaa yoo ta'an immoo eeyyeedha. Maal garuu hin barbaadu? Du'a garuu hin barbaadu. Jireenyi Kiristoos wajjin jiraatamu garuu jiraachuu barbaadda yoo ta'e jalqaba du'uu qabda. Du'a gosa lamaan ilaallaa. Tokko utuu jiranii du'u. Inni spiritual hafuura keessatti kan amma ilaallu isa biyya lafaatti osoo hin taane isa kan biyya lafaa osoo hin taane yookaan abaluu du'aadha jedhan isa arrabsoo sana osoo hin taane isa kan Kiristoos ta'e utuu jiranii du'uu fi du'anii mootummaa Waaqayyootti galuu. Du'anii mootummaa Waaqayyootti galuu warri danda'anii warra utuu jiranii du'aniidha. Du'anii mootummaa Waaqayyootti galuu warri danda'an. Du'anii mootummaa Waaqayyootti galuu warri danda'anii warra utuu jiranii du'aniidha. Kanaaf Phaawulos Xiimotewos irratti dubbichi amanamaadha. Inni Kiristoosii wajjin duuneerra yoo ta'e isaa wajjin immoo hin jiraannaa. Jiraachuuf maal gochuu qabna? Kiristoosii wajjin maal ta'u? Du'uu qabna. Jiraachuu barbaanna yoo ta'e har'a maal ta'uu qabna? Du'uu qabna jechuudha. Du'uu inni nuyi qabnu amma utuu jiranii du'uu inni jedhe kun immoo isa kamiidha? Namni akkamittituu jiru du'a? Egaa namni du'e jechuun biyya lafaarra deebi'ee jiraachuu hin danda'u. Egaa kiristaana gegga taane immoo akkamitti duune jiraachuu dandeenya? Seedu kun hunduma keenyaaf iyyuu ni galadhee yaada. Kiristaana taane amma jirrutti egaa Kiristoosii wajjin jiraatamuu fi dura duune ni barbaachisa yookaan dirqama dhannee utuu jiranii du'uu qabna. Utuu biyya lafaa kanarra jirru du'uu qabna. Maal gochuuf? Yoo mootummaa Waaqayyootti galuu barbaanne isii jedheera. Isa kana qabxii itti aanu keessatti wal wajjin ilaalla. Garuu namni jiraachuudhaaf tokko maal gochuu qabaa jedhu ilaalla. Namni jiraachuudhaaf maal gochuu qaba? Qabxii sammaatti dhuun. Tokko Yesuusitti amanuu qaba. Jiraachuudhaaf jalqabaa Yesuusitti amanuu qaba. Jireenya maalii keessatti? Kiristoos keessatti. Amantaa fi amantiin garaagari. Sagaleen Waaqayyoo waa'ee amantaan dubbatu. Waa'ee amantii garuu sirriitti barsiisa. Baay'een keenya namoonni baay'een biyya lafaa kanarraa amantaa qabu malee amantii hin qaban. Maaliin jedhee? Namoonni baay'een biyya lafaa kanarraati amantaa qabu malee amantii hin qaban. Amantaani dhaabbatadha. Amantiin garuu individually yookaan dhuunfaatti isa eenyudha. Amantaani dhaabbata amantaa akkasii, dhaabbata amantaa Ortodoksii, dhaabbata amantaa Mulwangeelii, dhaabbata amantaa Maqaa Yesuusii, dhaabbata amantaa Assembilii, dhaabbata amantaa Wata Biraanii, Qaalawatii, everything waan hedduutu jira. Inni kun maalidha? Dhaabbata amantaadha. Yookaan amantaa qabaa. Garuu amantiin isa kadamin. Jiraachuudhaaf egaa
namni tokko maal gochuu qaba? Yesuusitti amanuu qaba. Amanuu isa kana Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 jira. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaallate kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee abaduuf miniidha. Isatti kan maal ta'u? Isatti kan amanu. Waldaatti kan amanu hin jenne. Dhaabbata amantaa mul'angelitti kan amanu hin jenne. Dhaabbata amantaa assembiliitti kan amanu hin jenne. Dhaabbata amantaa makaayisuutti kan amanu hin jenne. Dhaabbata amantaa ortodoksiitti kan amanu hin jenne. Dhaabbata amantaa akkasiitti hin jenne. Eenyutti? Kiristoositti kan amanu. Baay'ee kan isin dhibu baroota kana keessa yoo ilaaltanii baay'een namaa waldaatti amanee jira malee Kiristoositti amanee hin jiru. Isa kanaaf egaa namni jiraachuuf maal gochuu qaba? Isa hedhu keessatti tokko Yesuus Kiristoositti amanuu qaba. Kan Yesuusitti amane isa Waaqayyo ergee maal godhe? Biyya lafaaf kennee fayyisaa biyya lafaa godhee isa Waaqayyo abbaan fuudhee biyya lafaa badhaase kanatti maal ta'uu qaba? Amanuu qaba. Isa kanaaf waa hedduu dubbachuu dandeenya. Isa kanaaf fakkeenya hedduu kaasuu dandeenya. Baay'ee kan isin dhibu namni yeroo amma keessa jiraachaa jirru bara dhumaa jedhamtu kana keessatti wanti inni hojjetu waldaatti amane yookaan amantaatti amane dhaabbata amantaatti amane malee Yesuusitti namanne kan hin jedheef yookaan kan irra dhaabadhee dhoofe wanta inni hojjechaa jiru baay'ee gaafa laaltan isin jechisiisa. Innis maali yoo ta'an baay'ee kan isin dhibu bor kennaa fudhata yoo ta'e dhossee har'a galgala waan godhu godha. Wanta godhu sana hundumaa keessatti immoo warra waldaa tossa malee Yesuus na argaa kan jedhu namni dubbatu jiru. Baay'ee kan isin dhibu hin xuuxa yoo ta'e yookaan hin dhuga yoo ta'e jaarsolii waldaa na arguu qofadha. Lafa jaarsolii waldaa gaaf tokko abbaa koo wajjin hoteela tokko dhannee seennee gaafa dhannee seennu waan dhugaatii wayii bituu dhannee miriindaa wayii namaaf bituu binnee galuudhaaf kaanee galgaladha. Otoo katamaatii galaa jirruuti. Gaafa dhannee akkasuma ol seennu nama baay'ee nuyi beennu kiristaana jedhamee nama nuyi akka waldaa kee addoo qabu yeroo isin jedhu dura kan taa'u kan waaqeffatu maa jedhuti. Irra keessa maal dhaabeera? Irra kee maal ta'a isa jedhamu dhaabeera. Jalammoo shuggee beddellee biiraatu jala nammeera. Yeroo namni isa beeku dhufu miilla isaatiin akkas godhee miilla isaatiin dhossee isa maal beddellee yookaan biiraa dhossee irra kee maaltaa dhuga. Gaafa namni gadi ba'ummoo maaltaan achuma teessi shuggeen qollaan ishee tokkumadha. Maaltu keera maaltaan foormii maaf teessi. Beddellee fuudhee burcuqqoo isa yerootti maal naqaa beddellee itti dhaqata. Kan inni dhugu beddelleedha. Namni gaafa argu irra keetti maal argaa maaltaa arga. Jalaa fuudhee garuu kan inni dhugaaru beddelleedha. Akka itti dhuga. Maal dhoksuuf namoota dhoksuudhaaf. Maal dhoksuuf namoota itti gaafatamaa waldaa ta'an dhoksuudhaaf. Waa hedduu ilaaluu dandeenya buloo tokko. Har'a garuu waa tokko isin jechuu barbaada. Egaa kana fakkeenya goonnee furanne jireenyuma jiraannu keessatti baay'een namni na argaa. Abaluu kana irratti bara. Abaluu kana hin naqqaa. Inni abaluu dhoksuuf adeemna malee Kiristoosiin dhoksuuf miti. Qooda kennu garuu Yesuusitti kun hin tola. Sagalee Waaqayyoo maal jedha? Isin inni Amaariffaasa ambaasaaddara Kiristoosidha. Yookaan bakka bu'ee Kiristoosidha nuyi. Eenyu warri Kiristoositti aman. Kanaafiyyuu bakka bu'ee isaadha waan taaneef biyya lafaa kana keessa amma jiraannutti bakka bu'ee Kiristoos taanee waan jiraannuuf yeroo hundumaa maal yaaduu qabna? Utuu Yesuus ta'e bakkan arra jiru kana. Bakka ati amma jirtu kana utuu Yesuus ta'e. Utuu Yesuus dhufee jiraate yeroo ammaa kana wanta gochuu fedhu kana hin godha. Inni yaaduu qabna. Kiristoositti amanneera yoo ta'e akka itti yaadna waan ta'eef. Muka arbuu gooftaa Yesuus dhaqee gorsee baay'ee kan isin dhibu. Yeroon isaa yeroo itti arbuu jogatu miti. Garuu harbuun sun dagaageera, baala godhateera, waa hundumaatiin bareedee ta'a. Gaafa maal godhan gaafa ilaaltan. Baalli isaa baala guddatee obbadee ta'a. Gooftaan waa irraan dhabuu ija irraa argadhatee beelee dhaqe. Kombortaa maadhaaf waldaa kee warra ta'aniidhaaf kan inni bakka bu'e. Malee dhimma arbuu sanaa qabaatee inni gooftaa ittiin qabee barsiisa. Garuu maqaa kiristaanummaadhaan waan waaqayyoof nama waaqayyoof fakkeessuudhaan
isaan irra kiyaan nama waaqayyoo fakkeessu humna nama waaqayyoo keessa jiru garuu ittiin mormuudha Phaawulos gaafa haasa'u. Irra kiyaanii warra waldaa duratti gaggeessota duratti nama waaqayyoo fakkaannaa keessi keenya garuu maalidha faayidaa biraaf deema yoo ta'e ammayyuu Kiristoositti naman hin jirra waan ta'eef dursinee amanuu qabna. Kanaafidha namni jiraachuuf tokko Yesuusitti amanuu qaba. Erga itti amanee booddeedha du'uun waan ta'eef qabxii lamaffaarratti laata. Kanaafiyyuu namni waldaatti amane malee namni namatti amanee jira malee Kiristoositti amanee waan hin jirreef tokko Kiristoositti amanuu qaba. Kiristoositti amane jechuun immoo waan isatti dhufu hundumaa utuu Yesuus ta'e hin godha. Wanta dubbachuuf jennu hundumaa utuu Yesuus ta'e kana deebisa. Waan gaafatamnu hundumaa. Wanta gochuuf jennu kun ulfina waaqayyoof hin ta'a jennee yaaduu gaafa jalqabne Kiristoositti dhuguma amannee jira. Amma kana gochaan jiratti garuu of ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf nama eeyyutti amanedha. Nama Yesuusitti amane malee nama waldaatti amane nama akkasitti amane hin jedhu waan ta'eef tokko namni jiraachuuf Yesuusitti amanuu qaba. Inni lammaffaan jiraachuuf namni du'uu qaba. Du'anii jiraachuu inni ilaallaa jira waan ta'eef. Inni lammaffaan namni du'uu qaba. Maal gochuuf jiraachuuf? Du'uun inni amman biyya lafaa irratti haasofnu kun du'a fooniif lubbuun gargar ba'umin inni boqonnaadha akka sagalee waaqayyootti boqonnaadha. Du'uu qabaanii akka sagaleen waaqayyoo barsiisutti namummaa keenya samoofaa jeesuu qabnaadha. Du'ee kan jiraatee fi kan boqote yookaan kan du'e isin keessila du'a kana iddoo lamatti irraa utuu jiranii warra du'anii fi utuma biyyuma lafaarraa immoo du'aan kan darban. Biyya lafaarraa du'aan darbuun sun kiristaanotaaf boqonnaadha yookaan bu'aadha. Maaliif Phexros keetti gaafa haasa'u anaaf duuti maal kooti? Duuti bu'aa kooti. Anaaf duuti bu'aa kooti. Anaaf jireenyi Kiristoosidha duutis bu'aa kooti waan jedhuufi inni biyya lafaarra du'aan darbinu sun kiristaanotaaf maalidha? Tokko bu'aadha, lammaffaa riqichadha. Riqicha maali? Riqicha nu ittiin mootummaa waaqayyootti darbinu. Riqicha nu ittiin gara iddoo isa nuuf qophaa'e isa Kiristoos nuuf qopheessatti darbinu. Warra kiristaanotaaf yookaan warra Kiristoosiin qabaniif yookaan warra Iyyasuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhanii fudhatanii jiraniif isaaniif maalidha? Riqichadha yookaan bu'aadha. Yookaan daandii ittiin gara mootummaa waaqayyootti ittiin darbinuun. Inni garuu utuu jiranii du'uun maalidha? Osoo jiranii du'u isa jettu kana garuu du'u safooniif lubbuun gargar ba'u osoo hin taane namummaan keenya kun gosa lamatu jira. Namummaan namaa iddoo gurguddaa lamattidha kan qoodamu. Namni bakka gurguddaa lamatti qoodama namummaa san tokko namummaa isa durii kee kan jiraatan yookaan namummaa isa moofaa addaamummaa kee fi namummaa kiristoosummaa. Namummaa addaamummaan isa moofaa isa wangeelii jedhudha. Inni aaraan immoo egaa Kiristoositti kan amane hundumtuu maaloo aaraadha? Uumama aaraadha. Inni macaafa qulqulluun immoo namummaa isa aaraadha. Egaa utuu jiranii du'uu inni macaafni qulqulluu jedhu yookaan utuu jirruu du'uu inni nuyi qabnu isa kamiidha? Namummaa keenya isa foonummaa yookaan isa addaamummaa sana maal gochuu qabna? Ajjeesuu qabna. Maal? Namummaa keenya isa kam? Isa addaamummaa sana ajjeesuu qabna. Yoo isa ajjeefne isa iddoo ammaatti illee Kiristoos wajjin duuneerra yoo ta'e du'a isaatti yoo duuneerra ta'e isaa wajjin hin jiraanna. Isaa wajjin duune ta'e nan garuu maal gochuu hin dandeenyu? Isaa wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Kanaaf Kiristoos wajjin jiraachuu kan danda'u warra isaa wajjin du'edha yookaan isaa wajjin warra namummaa isaanii isa moofaa sana warra ajjeesatu Kiristoos wajjin maal ta'uu danda'a? Jiraachuu danda'a. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 5 kaasee seeruu dubbisname. Waa'ee kana maal nuun jedha laata? Maqaa gooftaa Yesuus nan dubbisa akkeedha. Akkuma du'a isaatti isaa wajjin walitti dabalamne
akkuma du'a isaatti isa wajjin walitti dabalamne akkasuma du'aa ka'uu isaatti isaa wajjin walitti hin dabalamne. Nuyi deebinee garba cubbuu akka hin taanetti dhagni inni cubbuu hojjetu akka badduu baafamuuf namummaa keenyaa inni moofaan isaa wajjin akka fannifame hin beekne. Namummaan keenya inni moofaan isaa wajjin akka fannifame hin beekne. Namni yommuu du'u humna cubbuu jalaa hin ba'a. Kiristoosii wajjin yoo duune garuu Kiristoosii wajjin immoo akka jiraan hin amanne. Kiristoos warra du'an keessaa erga kaafamee deebi'ee akka hin duune duunis si'achi isa irratti gooftummaa akka hin qabaanne beekna. Du'a al tokko waa'ee cubbuutiif du'e. Jireenya isa ammaa immoo Waaqayyoof hin jiraata. Isinis immoo akkasuma akka warra cubbuu jalaa du'anii karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof jiraataniitti of lakkaa'aa. Ameen. Warra Roomeef gaafa barreessu Phaawulos akkeedhee dubbata. Kiristoos wajjin duuneerra yoo ta'e isaa wajjinis maal hin taane du'a isaatti Kiristoos wajjin dabalamneerra yoo ta'e isaa wajjin jiraachuufis jiraa isaatti yookaan jireenyummaa isaatti maal hin taane hin dabalamna. Jiraachuu dura maaltu jira jechuudha? Duutu jira jechuudha. Maaliif Kiristoos al tokkicha du'eera. Lammatas deebi'a du'uu hin danda'u. Sichis du'i aangoo irratti hin qabaatu. Sichi du'i aangoo isarratti hin qabaatu. Ta'us cubbuu keenyaaf nuyi takkaa maal ta'uu qabna? Namummaa keenya isa foonii kana maal gochuu qabna? Fannisuu qabna yookaan ajjeesuu qabna. Isa kamiin? Namummaa keenya isa moofaa. Inni moofaa isa kamiin? Addaamummaa. Inni immoo maaliidha? Addaamummaan sun maaliin adda baasheettu? Xiqqoo ishee dubbadheen darba. Saayitii koo eeggachuuf jecha. Addaamummaani fidi si malee nami biraa jiraannaa ati jiraatteen nama maal godhaa? Nami biraa jiraachuun dhimma ittiin qabaatite. Waan biyya lafaarraa kan hundumaa siifa ta'u kan jedhu. Nama jaalala of jaallachuu kee darbee nama biraa ofiisaa biratti kan hin jaallanne nyaadhu, dhugi, sittaa tolu, fataa hidhii jiraadhu, fataa hidhi jedhu yeroo baay'ee dhaloonni keenya. Anaan dabalate. Macaafa qulqulluu garuu iddoo tokkotti iyyuu fataa kan jedhu masabsabiidha kan inni barsiisu. Fataa jechuun of gadhiisuudha. Of gadhiisuu. Fataa jechuun of gadhiisuudha. Hiikkaansaa afaan Oromootti Amaariffadha fataan natti fakkaata. Yoon dogoggoreef. Of galchaa. Garuu macaafti qulqulluun iddoo tokkotti illee fataa kan jedhu nu barsiisu. Masabsab maal? Of qabi. Kajeellaa yeroo dargaggummaatti ammaatu sana maal godhe? Jabeessi qabi. Qabiidha. Namummaa kee waxxarii qabi. Eenyummaa kee jabeessi qabiidha. Macaafi qulqulluu kan inni barsiisu malee fataa kan nu jedhu of gadhiisi akka barbaaddetti jiraatu. Inni kun isa kamiidha? Namummaa isa moofaa isa kan addaamummaa sanadha. Inni haaraan garuu nama akka ofii keetiitti jaalladhu. Waama ofii keetii barbaaddu hundumaa namaafis barbaadi. Waama ofii keetii hawwitu hundumaa obboleessa keefis hawwi. Akka ofii keetiitti maal godhi? Namoota warra kaanis nama isa kaanis maal godhi? Jaalladhu. Inni kun isa kamiidha? Inni kun namummaa isa haaraadha. Egaa fannoo irratti isa kamiin fannisuu akka qabnu nutti dubbata. Namummaa isa moofaa. Yoo sitti tole nyaadhu seedhu, yoo sitti tole sirbi seedhu, yoo sitti tole achiimaaf ta'e nama maal godha kan jedhu, yoo sitti tole ajjeesedha, yoo sitti tole isa kamiidha inni dubbachaa jiru kuni namummaa keenya isa moofaadhaan isa addaamummaa. Yoo sitti tole ajjeesedha, yoo machiisti kaase immoo kunumti jiraachuun qabdedha, akkaataa itti balleessu barbaadedha, ilaa akkas godhedha. Wanta ati goota si tarreessa balleessuudhaaf maal obboleessa kee. Saqaayiliif Abel gidduu ture jechuudha. Saqaayil keessa goree dhaqee Abel ajjeese. Namummaa inni addaamummaa isa kanadha. Isa kana maal gochuu qabdi? Isa kana ajjeesuun utuu jiranii warri du'anii mootummaa Waaqayyoo qabu kan hin jedheef isa kanaafidha. Utuu jirtu yoo duute mootummaa Waaqayyoo kan ka'edha.
Maaliif warri jiruutu warra kamiidha warra namummaa isaanii isa moofaa yookaan isa addaa'ummaa ajjeese waan ta'aniif isaan Kiristoosii wajjin maal ta'aniiru du'aniiru. Kanaaf iyyuu Kiristoosii wajjin jiraachuufis maal qabu abdii qabu. Baay'ee kan isin dhibu namni biyya lafaa kanarraa gaafa du'u wanta biyya lafaa kanarratti ta'u dhaga'uus arguus hin danda'u. Namni biyya lafaa kanarratti gaafa du'u biyya lafaa kanarraati wanta biyya lafaa kanarratti ta'u dhaga'uus hin danda'u arguus hin danda'u wanta dubbatamuus hin dhaga'u. Maaliif du'eera waan ta'eef namummaan keenya inni moofaan sun du'eera yoo ta'e. Kiristoositti amanneera deennaan namummaa keenya kan isa foonii yookaan isa addaamummaadha isa foonii mini baay'isuu. Namummaa keenya isa addaamummaa kana ajjeesuun salphaadha. Hin ulfaatu. Gaaf tokko mucaa tokko dhimma hojiitiin wal arginee haasofna turrennaan antasuma umurii dargaggummaa kana keessatti Kiristoosiif jiraachuu hin danda'u yoo hin dulloome malee. Maaliif ennaan maal dhuguma waan macaafa qulqulluu eeguu hin danda'u. Akkasumatti garuu umurii keenya kana keessatti umurii dargaggummaa keenya keessatti Kiristoositti yoo dhibbatti amanneera ta'e sila waa ta'u kaaseen ture. Baay'een dhaabbata amantaatti amane malee Kiristoositti namanne Yesuusitti namanne kanaaf Yesuusitti amanuu qaba jiraachuufi. Namni Yesuusitti amane immoo Kiristoosiin eegga fudhate dhuguma Kiristoositti amaneera yoo ta'e namummaa isaa isa moofaa addaamummaa ajjeesuun isaaf salphaadha. Namummaan keenya inni moofaan gaafa du'u inni addaamummaan sun gaafa du'u immoo inni aaraa maal ta'uu jalqaba jiraachuu jalqaba. Kanaafiyyuu nu uumama haaraadha. Eenyuun karaa Kiristoosiin jireenya haaraa jalqabne jechuudha. Kiristoos akkuma du'ee jireenya haaraatti fufe qaama du'aa ka'uun akkuma inni kennuus utuma jirru maal taane namummaa keenya isa foonii sana hin fannifne hin ajjeefne waan taaneef jireenya haaraa jalqabne jechaadha. Jireenya haaraa gaafa jalqabnu immoo wanta addaamummaan nutti haasa'u sana maaliin ta'u hin dhaga'uu hin dandeenyu. Maaliif addunyaa biraa kee galleerra waan ta'eef namni du'e sila isinii kaaseera. Namni du'e wanta biyya lafaa kana irratti ta'u maal ta'uu hin danda'u dhaga'uu hin danda'u arguus hin danda'u. Egaa nuyis yoo namummaa keenya isa foonii isa afuu isa moofaa sana yoo ajjeefne wanta addaamummaan nutti haasa'u ejjasaa sobasaa atasaa waan garaagaraasa ofittummaasaa waan of tuulummaasaa wanta adda addaa everything is kansaa kan ta'e hundumaa wanta nutti haasa'u maal ta'uu hin dandeenyu dhaga'uus hin dandeenyu arguus hin dandeenyu. Maaliif nuyi nama haaraadha waan taaneef maal sila utuu addunyaa sana kee jiraanne hin dhageenya hin argina maal ta'a nu booji'a. Amma garuu addunyaa sana kee baaneera maal goone Kiristoos wajjin waan duuneef Kiristoos wajjin namummaa keenya isa moofaa sana waan ajjeefneef isaa wajjin immoo namummaa haaraadhaan du'aa waan kaaneef wanta namu addaamummaan nutti haasa'u sana maal gochuu hin dandeenyu dhaga'uu hin dandeenyu. Kanaafiyyuu jireenya haaraa jiraannaa jechuudha. Inni sadaffaan inni dhumaa maalidha yoo jettanii jaalala biyya lafaa dhiisuudha. Jaalala biyya lafaa dhiisuudha. Jaalala biyya lafaa dhiisuu kan danda'u immoo nama utuu jiruu du'eedha. Namni utuu jiruu du'e jaalala biyya lafaatti hin qabu. Foon keenya kun waan gurguddaa sadii namummaan keenya qaamni keenya kun wanta gurguddaa sadii irraa akka ijaarame sagalee waaqayyoo dhugaa nu ba'a. Foon hafuuraa fi lubbuudha. Isaan kun bakka lamatti immoo qoodamu. Hafuuraa fi lubbuun wal keessa jiraatu. Foon immoo sadan wal keessa jiraatanii hafuuraa fi lubbuun wal keessa jiraatu yeroo gargar ba'uu kan hin dandeenyedha. Lubbuun keenyaaf hafuurri keenyaaf lubbuun keenya immoo wal faana. Foon keenya kophaatti humnoonni kun lamaanuun immoo walii isaanii maal godhu walii isaanii wal lolu. Kanaaf yeroo baay'ee jaalala biyya lafaa kee ba'uu kan hin dandeenyeef garuu namni addaamummaa ajjeese yookaan namummaa isa foonii sana ajjeese namummaa isa haaraadhaan kan jiraatu jaalalli biyya lafaa itti falan qabu. Maaliif sagalee waaqayyoo ergaa Yohaannis lammaffaa isa duraa ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 2:15 irratti
Akkasii ilaalan dubbisa. Biyya lafaa yookiis waan biyya lafaa jaallachuutti hin hidhaminaa. Namni tokko biyya lafaa jaallachuutti yoo hidhame Waaqayyo abbaa jaallachuun isa keessa hin jiru. Baay'ee kan isin dhibu namni jaalala biyya lafaa qabamee jiraate yeroo kamiyyuu maal hin taane of hin ajjeefne namummaa isaa utuu jiru hin duune jechuudha. Namummaa isaa foonii sana maal hin goone isa addaamummaa sana yookaan isa moofaa sana hin ajjeefne jechuudha. Namni gaafa jaalala biyya lafaatti qabamu jaalalli Waaqayyo abbaa isa kiyaa maal ta'a gadirrata. Kanaafiyyuu maalitti hidhamina? Jaalala biyya lafaatti hidhamina. Wanta biyya lafaa kanarraatti hidhamina. Inni Waaqayyo abbaa wajjin maal isin godha? Diina isin godha. Akkasin gara isaatti maxxanne isin godha. Akkasin gara isaatti hin dhiyaanne isin godha. Akkasin isan jaallanne isin godha. Gargar fageessaa jaalala keessa waan ta'eef wanta biyya lafaa jaallachuutti hin hidhamina. Nan jedha maqaa Yesuusiin wanta biyya lafaa jaallachuutti hin hidhamin. Wanta biyya lafaa waa hedduudha. Yeroo koo jecha hiikuu hin dandeenye qarshiinis Indaa'uun macaafi qulqulluu waa'ee qarshii waan baay'ee dubbata. Waa'ee jaalala waa baay'ee dubbata. Waa hedduudha wanta inni dubbatu. Garuu waan tokko isiin jedha wanta biyya lafaa jaallachuutti hin hidhamina. Maaliif gaafa isa jaallanne Waaqayyo abbaa jaallachuun nu keessa bada waan ta'eef. Wanta gurguddaa sadii kana yoo goone duunee jiraachuu dandeenya. Wanta gurguddaa kana sadan jireenya keenya irratti yoo raawwachiifne dhuguma mootummaa Waaqayyo harka keessa galchanneerra. Wanti kun sadanuu garuu jireenya keenya irratti ta'an jiru ta'ennaan of ilaaluun murteessaadha. Isiniin jedhaa Waaqayyo isa dhageenya nuuf eebbisu eebbifama. Sagalee Waaqayyoof hin galateeffannaa. Haaleluyyaa. Sagalee keef maqaan kee ulfaatu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin wanti dubbatteef. Sanutti dubbatte kan ammoo maqaa gooftaa Yesuusiin jireenya keenya hojii akka inni wal argatuuf ayyaanni kee nuuf baay'atu. Yeroo hundumaa hafuura kee sana gargaaru naaf ergedhe garbichi kee Daawit. Hafuurri kee nu gargaaru kan duunee jiraachuu akka nu dandeenyuuf kan nu dandeessisu ayyaanni keef hafuurri kee nuuf haa kennamu. Bakka jiranitti namni dubbii kana sagalee kana dhaga'e immoo yeroo hundumaa of ilaaluu akka inni danda'u yeroo hundumaa an akkam ilaa'ee namummaa isaa isa kam keessa akka jiru namummaan isaa isa kam isa haaraamu isa moofaa kee akka jiraachaa jiru of ilaaluu akka hin danda'uuf maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin hafuurri kee qulqulluun isaa gargaaru. Hunduma keenya nu gargaari. Dubbichi jireenya isaanii wajjin waan waliin fudhanneef isaan gargaaruu hin dandeenye jedhamee akkuma caafame dubbiin kee kun immoo jireenya keenya wajjin wal fudhatu nu gargaari nu wajjin ta'i. Isaan tola isa dhagaaseette maqaa kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Ameen. Shaaloom. Eebbifamaa obboleessa keessan hojjetaa wangeelaa Saamiirraa Waaqayyo isin haa eebbisu.